Itoophiyaatti mootummaan haaraan hundeeffame tibba kana sadarkaa federaalaa akkasumas naannootti muudamoonni raggaasifamaniiru. Hawaasni biyyattii biyya alaa jiraatu immoo haala adeemsa kanaa bakkuma jiruu hordofa. Dhalattoonni biyyattii biyya alaa keessa jiraatan hundeeffama mootummaa haaraa kana akkamitti ilaalan? Namoota laman Yuunaayitid Isteets keessa dubbisee dubbii ijoo har'aati. Bahaar Omaar ogeessa seeraati. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa waxabajjii darbe godhame odoo dabarfamee jedhee warra yaada dhiheessa ture keessa'e. Barreeffamas qaba san irratti. Ammas yeroo mootummaan haaraan hundeeffamee jiru kanatti waa'ee biyyattii yeroo haasofnu adeemsa san dura tureen addaan baasnee ilaaluu hin dandeenyu jedha. Lolaatu gaggeeffamaa ture gara naannoo Tigraayitti, Oromiyaa keessattis iddoo garaagaraatti lolaatu deemaa jira. Bakkoota baay'eetti tasgabbii fi nageenyi hin turre. Akkasumas waliigalteen siyaasaa hooggantoota siyaasaa jidduun turre mormitootaa fi mootummaa qofa osoo hin ta'in qaama mootummaa keessattuu ijoo garaagaraatti irratti waldibdeen ture. Kana bira darbee ammoo namoonni silaa filannoo irratti san irratti hirmaachuu danda'an baay'een isaanii gariin hidhaa jiranii, gariin ammoo biyya baafamanii jiranii. Haala kana keessatti filannoon dimokiraatawaa haqa qabeessa gaggeessuun waan hin danda'amneef dulli filannoo san dhaabbatee san dura wanni godhamuu qabu, wanni haal dureen guutamuu qaban, sirraa'uu qaban kan jedhu ture. Ida'oo daawwannoos asuma Yuunaayitid Isteets keessa jiraataa rogeessa siyaasa biyyattii keessatti deemu hordofu. Ijaarumsi mootummaa jijjiirama maangoora jiru kun akkaataan ijaaramaa ture fakkaataan uummanni itti eegaa ture haalata addaatiin maal ta'uu deemaa waan baay'ee dhageenye jirraa. Maaltu dhufadheetiin abdiin guddaanii fi shakkiin guddaan uummata bal'aa biyya jiruuf biyya alaallee ija addaatiin waan eegaa ture. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa fi bakka bu'oonni uummataa biyyattii waliigaluudhaan mootummaa waadaa galan uummataaf hojiitti hiikuu armaddii olii kennanii jiranii. Kanaafuu ima ennaa haa ta'u malee yeroo ammaatii fi mootummichi wanna naaf ta'a jedhu wanna imaammata hojiitti kan jedhu aangoo qoodee jirachaadha. Adeemsa muudama godhamee ilaalchisee Bahaar yaada kanaan adda ta'e qaba. Yeroo mootummaan of moggaafamu san namoonni miseensonni paarlaamaa turan gara 370 caalanii garuu akka seeraatti miseensonni paarlaamaa gara 547 ta'uu qabani. Kana qofa osoo hin ta'in bakkoonni filannoon ittiin gaggeeffamin baay'ee ture. Tokko sani natti fakkaata guddaani naannoo Tigraayitti filannoon hin gaggeeffamne, naannoo Somaaliittis filannoon amma marsaa lammataa irra deebi'ee gaggeeffame malee yeroo mootummaan filamu kanatti waan isaan beekamne bakka bu'oonni isaanii irratti hin hirmaanne naannoo Harariis akkasuma Oromiyaa keessa iddoolee baay'ee naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangul fi naannoo Kibbaatis bakka baay'eetti bakki filannoon ittiin gaggeeffamanii jira. Bakki immoo filannoon itti wal dibanii filannoon irraa maaliif bu'aan filannoo yookaan adeemsi filannoo itti haqamees waan jiru jecha atiin kanaatu akkasitti namoonni baay'een san akka hanqatu godhee natti fakkaata jechuudha. Mootummaan gara aangoo dhufee sagalee caalmaa waan argateef kun ta'ee yan jedhu immoo Ida'oodha. Harki guddaan mootummaa federaalaa ta'eetiin harki guddaan manni maree yookiin paartiin biyya bulchu harki guddaan waan injifatee jiruu fi osoo itti hirmaatanii bareeda. Haa ta'u malee sababaan naannolee adda addaa filmaata irraa hafaniif tokkoffaa waa'ee COVID lammaffaa waa'ee rakkoo filmaata waa'ee nageenya irraa waan muddatee fi kun bifa kanaan osoo laalame hedduu gaariitti fakkaata. Wanni guddaan maali osoo hirmaatanillee paartiin biyya bulchutu waan hedduu imaammataa fi aangawoota mootummaa beeksanii waan ijaaruu fi bifa kanaan wanni kun ta'etti fakkaata. Haa ta'u malee iyyuu kun jechuun ammoo naannoleen sunniin filmaata keessaa haban suni mana maree keessa akka tafatti hin jiraatanii akkuma quba qabdu dhiyeenya kana filmaanni deemaa ture akkuma xumurameen amshuur bakka bu'oonni uummataa mana mareetti hirmaachuu qabu jedheeti yaada waan ta'us. Karaa biraatiin qabiyyee haasaa muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed muudamni isaanii erga raggaasisamee booda godhanii irrattis yaada adda addaa qaban dura Bahaar. Haasawa keessattuu muummichi ministeeraa godhanirraa wanni ifatti ba'u tokko ani akkan naagalatti wanni muummichi ministeeraa federaalizimii irratti shakkii akka qabu
ifatti agarsiisaa jechuudha. Kan agarsiisu himanni yookaan naareetiifiin yookaan historiograafiin inni achirratti dhiyeessaa ture kan sirna duraa dhiyeessu biyya guddisee ilaalchisu kan ture garuu immoo san qabatamaa kan hin ta'e. Beeki biyya san keessatti biyyi sun silaa guddoo taatee kabaja akka jedhamu san qabaatee namni jibbu hin jiru garuu rakkoon immoo dhugaan san jiru miti biyyi san keessatti wal cunqursaa ture miidhaa ture loraa ture wal waraansaa ture biyyiti hiyyeettiidha maqaa guddina inni faarsan biyya qabdu miti akkasumas immoo muummichi ministeeraa haala baratamneen yeroo miseensota kaabinee isaa mudatu bakka dhaloota yaamuusan bakki dhaloota akkitti waame sanis xiqqoo gaafii kaasa. Maaliif seeta akka heera mootummaa keewwata 39 jala kaa'amee fi akkaataa qajeelfama federaalizmiitti sabaaf sablammoonni naannoo isaaniitis bulchanii mootummaa federaalaa keessattis ofiin bulchanii jechuudha. So hirmaannaan sadarkaa federaalaatti godhamu akkaataa sabaatiin malee akkaataa bakka dhalootaa yookaan bakka jireenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu gaheen yookaan kootaan kan laalamu sabummaa irraa dhufaniin bakka bu'ummaa sabaatiin malee bakka bu'ummaa dhalootaatiin. Ida'uun garuu haasofni muummichi ministeeraa saboota biyyoota san keessa hunda ilaalcha keessa galchee fi afuura tokkummaa uumuu irratti xiyyeeffatee jedha. Muummichi ministeeraa sadarkaa hooggansaatti wanni biyyattii kana walii qabaa haasoo qaba. Wanna abdii horaa uummata haasaa. Wanna uummata kana akka uummanni kun biyya sana waliin qabutti irra haasa'ani. Akka uummanni kun wal malee waan qabne akka biyyi tuni fireenii fi carraan jiru martuyyuu akka carraa waloo akka ta'e irra haasa'ani. Kun jechuun ammoo daran sirna federaalizimii diigaa jedheetiin yaadu personally. Tokkoffaa ilaalchi sirna federaalizimii diigaa yookiin faalasadee yaadu kunniin yaada ajandaa siyaasaa mootaa biraa waan hin qabnee fi yaada mormii ta'ee dhiyaate yaadni kun yeroo baay'ee. Ammoo kallattiin hulaallee sadarkaa nama biyyi sun itti jirtu dammaqiinsi saba lammii sirna sun akka diigamu hin eeyyamu. Kana beekuu qabna. Kana yeroo baay'ee maaltu ka'aa dibbeetiin ka'u maali akka durii deebi'aa jirraa waan baay'ee maaltu haasa'ama. No akkasii mi dubbiini. Akkaataan qubsuun laattis itti jirtu. Hirmaannaa saba lammii biyya saniitti jiru. Dammaqiinsi miirri uummataa sirni amma jiru kun akka duuba deebi'uyyuu sirna eeyyamuu miti. Osoo mootummaanuu fedhii qabaate. Is impossible maaliifi sabni kamiyyuu dammaqeeraa dantaa qaba fedhii siyaasaa qaba fedhiin ofiin of bulchuu qaba. Kanaafuyyuu suni waan ta'e jedheetiin yaadu personally xiyyeeffannaa muummichaa hafuura tokkummaa waloo uumuudha. Hafuura tokkummaa waloo uumaniitiin ammoo jala sababuudhaan ammoo eenyummaan saba kamiyyuu akka kabajamuuf akka gaafii namaa tokko deebi'utti sammuudhaan qaban jedhee yaada. Maal jennaan inni dhugaadha. Ebalu asii jedhaniitiin akka durii san himuu hin dandeenye turre. Kun ammoo akka durii dalaguu qabanii yaaduu hin qabnu maaliif? Ammoo osoo seera sanii takkaan hojii irratti kan hiiknuti ammoo silaa gaagama siyaasaa amma jiru kan keessallee silaa osoo seeruu dhabaanii turreeyyu. Ammoo tumaas deemaa jira. Wanni guddaan maali? Biyyi tuni gaagama irraa baraaramuudhaa fi uummanni wal ta'ee biyya tana baraaruutu dirqama dursa. Gaafa nageenyi jiru wanni martuun sirraaya. Agartee amma maali kootaa naannoo maraafuu kenne jechuun furmaanni federaalizimii guutame jechuun miti. Agartee dubbii kootaatii miti. Dubbii kootaa osoo hin ta'in dubbii imaammata mootummaa federaalaa sanii hojiitti hiikuudha. Mirga saba lammii uummata naannoo mara hojiitti hiikanii gaafiilee uummataa deebisuudha malee kootaa miti dubbiin. Namoonni adda addaa akka ajandaa godhataniitiin dhimmoota kana sharafuudhaan galii siyaasaa godhatanii. Kuni furmaata siyaasaallee hin fidu. Wal shakkuu irraa seeratti hundoofneetiin kuni gaafiilee sabaatii gaafiin kunniin deebii kan argachuu qaba jedhaniitiin mootummaa kan hoo qubatti qaban yookiin hoo gaafatan hoo cinqan moor bu'aa qabeessa kana shakkii uumuudhaan shakkii raabsuudhaan injifannoo siyaasaa eeguu jechaadha. አካታች ብሔራዊ የውይይት መድረክ እናካሂዳለን። dhumarratti mul'anni hooggantoonni sadarkaa federaalaattis ta'ee naannootti muudaman dhiheessan waadaan seenan gaafii Oromiyaa keessattiif naannoo adda addaa keessatti bara 2014 qabee dargaggoonni gaafachaati turan bara 2018 muummichi ministeeraatii fi gareen isaanii aangootti akka dhufan sababa ta'e san gaafii hawaasaa deebisaa laataa gaafii jedhuuf ida'uun. Dhugamaani muummichi ministeeraa waadaa hedduu
biyya seenanii jiranii kanammoo adeemsaan laalla. Adeemsaan imaammanni hiikamaa dhugaadhaa hoo deebiin kunniin hoo deebuu dhabe gaafiin uummataa wanna dhaabbatu miti maaliif kunni jalqaba amma mootummaa ta'ee qaama guutuu full mandate mootummaan dhaabbatee jiru adeemsaan ammoo ji'ootaan waggaan ammoo dhugumaan imaammata uummataaf waadaa galansan hojjetti hiikusanii wanumaan ilaallu ta'a jechaadha. Bahar Garasaatiin gabaabumatti hin deebi'u qofa osoo hin ta'in gaafii naareen sodaa naareen uummata keessatti uumamaa jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed waggoota 5 dhufaniif Itoophiyaa hoogganuudhaaf erbu'an seenan wiixata darbe kana ture. Qophiin labataa irraa xumurameera. Qindeessee anan sinii dhiyeesse ani Tigist Gammeetii nagahaan.